akkam fayyaa keessanii nagaa jirtu isin jecha ani obboleessa keessan Qananii Waajjira Abdiisaa Jaawwii Qananiiti. Qananii Abbaa Cirraa jechuudha. Akkuma beekamu Qananii Abbaa Cirraa marsaa tokko kaasnee hanga marsaa 10tti baasnee marsaa 11ffaa hojjechaatii jirra. Akkuma beekamu YouTube irrattis marsaa tokko ga'ee hanga 10tti hunda isaa gagadhiisaa jira. Qo'isiifan kan gadhiisaa jiru beekamaadha. Kaastamarii dhiifama. Marsaa guutummaa isaa YouTube korraa argattu jechuudha. Soallo Qananii. Soallo? Yelam. Marsaa guutummaa isaa YouTube korraa viidiyoo isaan argattu jechuudha. Ammas akkasumatti fufee information jiru hunda isaa akkuma karaa Facebook fi karaa TikTok kootti isinii gadhiisaa ture. Kana booda YouTube korratti hunda waan gadhiisuu fi like, comment, share, subscribe gochuun bukkee dhaabbadhaan isin jedha. Marsaa 11ffaa jalqabneera. Marsaa 11ffaan egaa akkuma beekamu bara 2017 ji'a 12ffaa keessa guyyaa 25 hanga 30 gidduutti Paaqumeen utuu hin galin waan baasnuuf yaalaan isin jedha. Carraa gaarii isin yoo ta'u galatoomaa. Marsaa 12ffaadhaan walitti deebinaa. Malkaam iddil. Koi. Yoo bai kan gooti laa kun.